kun jaala keessa kakabsooti. Kompiitaraan bara Oromoo First bitee OMN ittiin jaarree odeeffannoo keessa hunda ittiin dabarsaa turedha. Har'a wallaansoo san injifannoodhaan xumurree biyyattis waan galleef anis nama nagayaa ta'uu biyya mirkaneessuu waan hin barbaaduuf taankii kiyya kana akka mallattoo nagayaa obbolummaa fi oromummaatitti pirezidantii keenyatti dabarsee kan nun barbaada. Akka inni na waa kan immoo abbaan gadaa dhufee narraa fuudhee akka kan nun hin gaafadha.